Ashoon harka huni kabajamtoota furdiftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'eetu jira jirtu ani jira galata waaqayyo. Ijoolleen kun baay'ee namatti tolu taphachaa turanii garuu waan hojjetanis waan godhanis asuma irratti haasa'u. Waaw daas nama jedha garuu badaasaa miti garuu mucayyoo kanaan durii baay'een jaaladhuun ture. Maaliif waan ishiin iyyituuf yeroo haasoftu illee haasaa ishee gadi hin qabattu Fatiyaa kana. Yeroo tokko immoo namarra yeroo tokko immoo ni iyyiti. Kanaaf ani ilaaluun jaaladhuun ture irra garuu baay'ee taphatu mucayyoo kana faana. Baay'ee namatti tola. Egaa asumatti aansee nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu jedheera. Akkuma argaa jirru waan baay'eetu jira. Mucayyoon tokko biyya Joordaan keessatti rakkattee baay'ee tokko bu'aa jirti. Hundumti keenya sagalee haa taanuu fi haa qaqqabnuun isiniin jedha obboloota koo. Gollormaa baay'ee ulfaataadha. Gollormaa baay'ee rakkisaadha. Haalli ishiin keessa jirtu haala baay'ee rakkisaa, haala baay'ee ulfaataadha. Garuu waaqayyoof hundumtuu hin danda'ama. Wanti hin danda'amne tokko hin jiru jechaadha. Yeroo tokko waan baay'eetu nutti ulfaata. Yeroo tokko immoo nama tokkoof mana gaarii qaqqaba. Nama tokkoof immoo mana hin taane qaqqaba. Yeroo tokko carraan keenya yeroo tokko ga'eedha. Yeroo tokko immoo carraan keenya gaariidha. Yeroo tokko waan gaariirra nu buusa. Yeroo tokko immoo waan ga'ee waan nuuf hin taanerra nu buusa. Kanaaf hundumti keenya haala danda'ame waaqayyo walii haa kadhannu. Waaqayyoon akka nu gargaaru isiniin jedha waan hundumaa keessatti. Yoo waaqayyo nu gargaaree qofadha kan hojjetanii milkaa'uu danda'an. Garuu amma duniyaa kanarra jiranitti waan garaagaraarra taa'anii wal lolaa ooluu jecha malee waliin jechuun barbaachisaa miti dhugaa isiniin jedha. Minaan malee na teessifte jettee minaan yoo natti kennite baqa kan ofii nyaatanii harkaan borcanii kan irraa finaa kenniti jette obboleettiin tokko dhugaa baay'ee tokko guyyaa kaleessaa bakka hin deemtu baay'een gaddaa ture. Ijoolleen baay'een sagalee taa'aafii jiru. Nuti sagalee haa taanu garuu amma ammaatti suura kaatee waan gadi lakkifneef sagalee naa ta'a qofaadha kan ishiin riyaashitti mattee. Kanaaf hundumti keenya obboloota koo sagalee haa taanuu fi nama rakkate biraa dhaabannu. Ganama yoon ka'ee saree na dhiqsiifti yoo saree dhiqee ka'e adurree na dhiqsiifti adurreen dhiqee ka'e mana kanarra nyaata hin qabu uffannaa naan bittu nyaata naan kennitu baay'ee rakkataa jira. Na bukkee dhaabadhaa na gargaaraa jetti. Kanaaf yoo waan goonuu fidhamne yoo waan ittiin gargaaruu dhabne kadhataa yoo gargaarre isuma kana waaqayyo nu gargaara. Isuma kana immoo akka waaqayyo ishee gargaaru haa kadhannuuf isiniin jira. Hundumti keenya gollormaa keessa jirra. Boru waan nutti dhufu hin beeknu, boru waan ta'u hin beeknu. Kanaaf waaqayyo naa kadhannuuf yoo waaqayyo nuti kadhanneef malee homaa tokko gatii hin qabu. Yoo waaqayyo walii kadhanne, yoo waaqayyo walii ittiin jenne waaqayyonis kana nurraa jaalata. Kanaaf hundumti keenya lafa jirru teenye karaa dandeettii keenyaan yoo haala maallaqaa ilaalchisu ta'e haala maallaqaatiin yoo immoo kadhataan ta'e kadhataan waan garaagaraatti wal bukkee dhaabachuun hin danda'ama jechaadha. Maaliif haala oduu qofaan osoo hin taane haala addunyaa qofaan osoo hin taane waan baay'eetu jira. Kanaaf yoo waaqayyo nu gargaare malee hin ta'u. Yoo waaqayyo nu wajjin ta'e malee hin ta'u. Kanaaf haa gargaaruun isiniin jedha. Wal bukkee haa dhaabannuun isiniin jedha. Yoo wal jabeessine yoo wal gargaarre qofaadha kan nuti intanii ta'uu dandeenyu. Yoo waaqayyo nu geggeesse qofa. Yoo waaqayyo nu wajjin ta'e qofaadha. Ani ofii kooti of danda'een ani ofii kooti maal ta'e yeroo jennu baay'ee ulfaataadha. Kanaaf of hin dandeenyu nuun ofii keenya yoo waaqayyo nu gargaare malee yoo waaqayyo nu geggeesse malee jechaadha. Kanaaf hundumti keenya lafa jirrutti kadhannaa goonuuf isin jedha obboleettii keenya. Egaa waan hundumaa keessattiyyuu wanta gaarii yoo hojjenne waanuma gaarii arganna. Waan gaarii yoo goone waanuma gaarii dhageenya. Kanaaf nama rakkate kan bira yoo dhaabanne nama gadde kan bira yoo dhaabanne gaariidha jechaadha. Mucayyoon kun akka carraa ta'ee fuutee deemte bilbila namaatiin jechaadha kan ishiin namatti himatte. Namni sun immoo mucayyoo kana waan beekuuf bakkuma jirtan ta'aati sagalee ta'aa fi kadhannaadhaan illee bukkee dhaabadha waan jedhamudha. Baay'ee tokko guyyaa kaleessatti qonna natti dhaga'ame maaliif lafuma deemnutti nuti Itoophiyaa maaliif carraa dhabnaa? Lafuma deemnutti maaliif Itoophiyaa nuti ceegga'amnaa? Sababa biyya keenya nagaan qabaanneef immoo maal balleessineetu baruma meeqa cubbuu hojjennee kan jedhu waan baay'ee natti dhaga'ama jechaadha. Maaliif hojjettanii
gollaa dhurmaa yoo si dhukkubsatte ciisi kan siin hin jenne yoo dadhabde raffi kan siin hin jenne otoo dhukkubsattu kan hojjettudha. Waan hundumaa hojii damdamatte nyaata immoo namni tokko garaa duwwaa akkamitti hojjetame namni sa'aatii 24 agabuu bulee agabuu oola namni jettan amma yeroo tsoomaa amma dhaqee sa'aatiin tsoomaa sun ga'utti hin dadhabani mee namni ani hin dadhabu sa'aatii 24 hin oolta mucayyoon kun garuu sa'aatii 24 keessatti yoo ammam jawaate kanarraa nyaatan harka isaaniitiin borcaan fiddee fuuldura keessatti amma taatee jecha ishii qammastee akka xanneen ishii dhoofnetti kan jiraattudha jechaadha kan dubbattee. Kanaaf obbolee tokko waan goota yoo dhabde waaqayyoof hin danda'ama waan hundumtuu wanti waaqayyoof dadhabamu hin jiru wanti waaqayyootti ulfaatu hin jiru nuuf garuu ulfaachuu danda'a nutti gaaffii ta'uu danda'a waan baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf adaraa keessan hundumti keessanii haa gargaarru wal kadhannaadhaan karaa dandeenyeen wal bukkee haa dhaabannuun isiniin jedha obboloota koo. Maaliif barri kun hin darba wanti hin darbine hin jiru barri kun ulfaataa waan ta'eef hin darba waan hundumtuu wanti hin darbine hin jiru. Nuu darba jenneetudha kan gulormaatti baane nuu darba yeroo mayyoo ta'e har'aaf gadaa qabamnu malee fuuldurri keenya akka ta'e beekuu qabna. Kanaaf gaafa rakkin tokko bilisa keenya obboleettii keenya irra bu'e gargaaruun gaariidha. Wal jabeessuun gaarummaa fi kanaaf wal jabeessinee wal gargaarree ganama yeroo kaan maal keessa akka bulle utoo wal gaafannee maal keessa akka olle soo wal gaafannee gaariidha. Garuu namni keenya guyyaa 2 guyyaa 3 jidduutti wal nuffina. Maaliif haala keenya laallee zariidhaan amantiidhaan wal qoonna malee namni ganama maal keessa bultee obboleettii isaa gaafatu yookiin hiriyaa isaa gaafatu hin jiru bara kana keessa hunkumaa. Kanaaf wanta natti dhaga'ame tokko baay'ee tokko natti dhaga'ame maaliif yoo jettanii yoo biyya keessa laalle kan biyya keessaa dhumu Itoophiyaa lammii gara biraa yoo laalle lammiin gara biraa manuma madaamii keessatti illee kabaja qaba. Yeroo darbee mucayyoo mana isaanii nan deddeema jechaadha niitiin na fuutee deemti. Mana kana keessatti ijoolleen macaafa qulqulluu jalaa guban ture ijoollumti jaraa jechaadha. Macaafa qulqulluu gaafa jalaa gubanii mucayyoon suni ijoollee sana lamaan fuutee qabatte jechaadha. Osoo biyya keenya Itoophiyaa ta'e hin ajjeesu iyyuu malee akkamitti summadanii ilaalu irraa qabanii macaafa sana birrii isaaniitiin baasanii bitanii fi fidaniif jechaadha. Maaliif mangistiin isaanii kabaja waan qabuuf sarraatanyaa isaaniitti kabaja waan qabuuf jechaadha. Wanti tokko yoo irra ga'e amma xanxalee waan irraa fuudhuuf jechaadha. Nuu osoo nu ta'e kaballaadhaan itichoodhaan nu garagashu malee eentu bitee nutti fida. Mee yaada yeroo tokko taa'aatii assaabaame keenya maaliif akkas ta'e jennee yoo yaanne dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ama. Yeroo tokko baay'ee tokko natti dhaga'ama. Bakka yeroo tokko baay'ee tokko namatti ulfaatas baay'ee namatti dhaga'amas. Kanarraa kan ka'e xiqqoon ni dabbara baay'ee jechaadha. Haalli jireenya biyya keenya baay'ee tokko natti ulfaata. Maaliif bakka yeroo tokko lammiin gara biraa nagaa jiraata. Nuti maaliif nagaa dhabnaa kana jechisiisa. Kanaaf waan hundumtuu harka Rabbii jira. Hundumti keessa musliima kan taatanis du'aayii godhaa, kiristaana kan taatanis kadhata godhaa. Waan hundumti waaqayyoof dadhabame hin jiru. Akka biyya keenya nagaa godhe hunduma keenya gara biyya keenyaatti nu gashu. Gadda garaa keessaa rakkina beela keessaa sassaabee biyya keenyatti nu gashee qansiraa biyya abbaa keenya hojjetannee biyyi keenya nagaa yoo ta'e jiraachuu isa nu wayya obboloota koo. Kanaaf hundumti keessanii kadhannaan bukkee dhaabadhaan isiniin jedhaa amma lakkoofsi ishee argamutti lakkoofsa ishiin barbaanna jechaa jiru garuu ishiin kan nama biraatiin kan ishiin sagalee qabdee jechaadha. Akka carraa ta'e mana nama biraa fuutee deemte achitti kan ishiin sagalee qabde. Kanaaf obboloota koo haa gargaarru bira haa dhaabannuun isiniin jedha. Yoo wal gargaara yoo wal guddisne malee furmaata hin qabu. Namni nu gargaaru hin jiru lammiin nu gargaaru hin jiru haati abbaan nuun beeku golormaa keessatti intalli koo gaarii keessa jiraatti nuun jedhu biyya. Intalli koo maa birriin erginee jedhu. Intalli koo maaliif mana naan ijaarree jedhu malee kan gali mucaa koo ati hin dadhabde siin jedhu hin jiru konkumaa jechaadha yoo toof taate malee. Dhugaa yeroo tokko baay'ee tokko natti dhaga'ama. Maaliif amma mi'a ijoollota baay'ee miidiyaa kanarraa kan bo'an bakka miidiyaa kanarratti kan kufan. Dhugaan isin jedha mucayyoon tokko sama Riyaad keessaa waggaa baay'ee hojjette eebboortii keessatti dhabamte sammuu taanaan gara biyyaatti ergamte keetti kutanii jarri sammuu dhabnaan jechaadha. Garuu immoo eebboortii keessaa gara ishiin itti goorte maaliif sababni isaa namni sammuu hin qabne tokko yookiin nama hojiin ergama malee sun belee tikkeetti kutee achi keessa gashee biraa deebi'uun hin barbaachisu ture maashina ayyarri seentutti garuu jarri sun achuma keessatti gatanii biraa deebi'an ture.
gaafa achi keessatti gatanii biraa deebi'anii baqa waan baay'eetu jira. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee tokko namatti ulfaata. Ana akka kootti baay'ee natti dhagahame.